qawwee waan jedhamuun jabaatee ijaaramee ilmaansaa hidhachiise. 2 yoo maallaqaan jabaatee maallaqa walitti qabate. 3 yoo siyaasaan jabaatee sammuu jabeeffatee siyaasaan hidhate. Yoo siyaasaan hidhate, yoo maallaqaan hidhate, yoo qawweedhaan hidhate duwwaa Oromoon rakkoo keessa jiru kana keessaatii ba'uu danda'a. Kana malee qabsoon Oromoo kan inni furmaata argachuu danda'u namoonni Itoophiyaa biyya jedhamtu diimokiraatessina jedhan gaafa isaan qabsoo Oromoo keessaa calalamanii bahan duwwaa qabsoon Oromoo furmaata argachuu danda'a. Amma namoonni Itoophiyaa diimokiraatessina jedhan qabsoo Oromoo keessa jiranitti qabsoon Oromoo dhiiga ilmaan Oromoo dhuguurraan kan hafe jijjiirama tokkoyyuu hin fiddu. Walitti himaa turre. Ammas irra deebi'een jedha. Qabsoon Oromoo kan inni jijjiirama fiduu danda'u namoonni Itoophiyaa diimokiraasii wajjin waliin beenne Itoophiyaa amma ammaatti mootummaadhaan yookaan immoo mootiidhaan nugus በንግሥ ነገሥት ልትተዳደር የምትፈልገውን ኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ እናረጋታለን ነሞኒ ጀዳንኩን አማ ቀብሶ ኦሮሞ ኬሳ በአኒት ኦሮሞን ፍርማታን አርገቱ አኩማ ከሌሳ አኩማ ኃይሌ ፊዳ ገበሬ አኩማ ነዲ ገበሬ አኩማ ጎቱታ ኩማተማ ከፈሌ amma silmaansaa kaffalaatti hufarraan kana fi Itoophiyaan diimokiraatoftu sin jirtu Oromoon bilisoomus hin jiru. Jala naamura. Waa'ee qabsoo hidhannoo irratti aktivistoonni gidduu kana gadi baatanii keessattuu Kadir Elemoo. This message is for you my brother. Messaging kun Kadiroo Elemootiif. Kadiroo Elemoo qabsoo hidhannootti namantu qabsoo hidhannootiin ni mormita namoota bosona keessa jiraniin ni mormita arra miti kaleessaa kaastee kaayyoon qabsoo keetii abiyyi achirraa oofanii Itoophiyaa diimokiraatessuudha Oromiyaa biyya jedhamtu injirtu sana keessa Kadiroo Elemoo. This message is for my brother Kadiroo Elemoo. I want to give you advice yoon irraa fudhattate gorsan sii kenna dhage gadi baatee amileettiin marroo qeeqxu hin qabdu marroon sobduudha meerre marroon eessa jira meerre waraanni bilisummaa Oromoo eessa jira amileettiin jettu hin qabdu lafaa kee miti kanan siin jedhu sittani mana dhage Kadiroo Elemoo marroon bakka kana jira namni siin jedhu hin jiru tokko waraanni bilisummaa Oromoo addana jira namni siin jedhu siin jiru 2 sadaffaa waraanni bilisummaa Oromoo kunoo tarkaanfiin fudhachaa jira kaameeraa na waraabaa jedheellee kaameeraa kee waammachuudhaaf hin taa'u dhaga'i inni kan biraan waraanni kun nun barbaachisu nuti bilisoomneerra waraana jettee itti gadoodaa baate bilisoomneerra waraanni kun nun barbaachisu jettee waraana qarree qawwee irraati hiikaa baate arra yeroo nafxanyaan hudduu keessa shat si gootu gadi baatee meerre waraanni sun eessa jirare meerre maal kun irree jechuun siifuu salphina. Kadiroo Elemoo. Yeah, this is a bullshit my brother. Afaanuma kaleessa waraanni bilisummaa Oromoo barbaachisu jettee qawwee irraa hiikaa baateen arras deebitee yeroo nafxanyaan hudduu keessa si garaftu meerre marroonii meerre waraanni bilisummaa Oromoo insaalfattu brother. Insaalfattu qawwee waraanni bilisummaa Oromoo ilma sangaasaa gurguree hidhate irraa hiikaa garanaan immoo meerre waraanni bilisummaa Oromoo jechuun sheemii miti. Atittimteef waraanni bilisummaa Oromoon qabsaa'u atittimteef qabsaa'uun dhiisu brother. Kadiroo Elemoo just we know you well akka gaariitti wal beekna tokko namoonni miidiyaa kanarra jirru wal hin beeknu jettanii yaadina.
Kaleessa yeroo nuti namicha kanaan morminu warra Geetaachoo Asaffaa sappoortii godhee Awurooppaa kaatee nuun jechaa turtan tokkoon keessan. Wal beenna. Akkasin itti biyyi nurratti jabeessita wal beenna. Har'a isarraa kana miti dubbiin. Waggaa 2 dura saree gurraatiin nutti qalaa turtan. Waggaa 1 dura lakkisaa qawwee hidhadhaa. Lakkii qawwee bitadhaa. Marroo namantanii ganda kee keessatti qawwee hidhadhuuti marroo mataa keetii godhadhu siin jechaa baane waggaa 2 irraa. As deebitee qawwee nurraa eegaa turte. Arras deebitee marroon eessa jiraetta gaafa nafxanyaan hudduu keessa shat gootee mandara kee keessa si ariitu. Sheem ammas yeroon hin darbine. Ammas yeroon hin darbine. Kadiroo Elemoo yookaan Itoophiyummaa jettu kana dhiisi. Itoophiyaan diimokiraatoftu hin jirtu. Gara qabsoo Oromootti as makadhuuti. Atis taanaan namoonni akka keeti. Qabsoo Oromootti as makadhuuti. Yoo warra hidhatanii bosona jiran irraa amantaan qabdu ta'e namoota itti amantu hidhachiisi bosona galchi. Woboo kee ta'anii isaan siif lolani. Woboo kee ta'anii isaan siif dhukaasani. Yoo namoonni hidhatanii bosona jiran immoo kan itti amantu jiraate namoota sana wajjin hojjedhu. Ati kaayyoon kee Abiyyi masti godha. Kaayyoon koo garuu Abiyyi masti goo miti. Abiyyi masti gootuun ta'in kaayyoon koo Oromiyaa shaalbii furiidha kaayyoon koo immoo. Ani Oromiyaan bilisoomuu qabdi walaboomuu qabdiin jedha. Ati immoo Abiyyi masti goo'etta. Asirratti gargar jirra naafati. Ati Abiyyi masti goo jettee Abiyyi achirraa ka'aa nama kan biraa bakka buustee Itoophiyaa wajjin deemnaa jetta. Itoophiyaan waggaa 10tti diimokiraatoftu hin jirtu kana booda. Itoophiyaa waggaa 200 yaalleerra miti. Sichi waggaa 1,000tti Itoophiyaan diimokiraatoftu hin jirtu. Kadiroo Elemoo. Siif warra siin xaasaa godhaniis itti fayyadamaniif miiseejiin kun. Siin isa gadi ba'ee afaan ta'ee dubbatuu fi warra siin afaan godhatanii itti fayyadamaniifidha. Yaa obboleessa koo qabsoon tolatti hin jiru. Bilisummaanis tolatti hin jiru. Akka nuti addanaati intarneetii argannee feesbuukii irratti teenyee miidiyaa banannee haasofnu miti. Marroon afaan keetiin waamamu baay'ee bahee Kadiroo Elemoo dhiifama naa godhe malee. Ati waggaa 13-14 Ameerikaatti barachaa turte marroon immoo waggaa 17 irraa yuunivarsiitii Finfinneetii ba'ee bosona keessa gubachaa jira. Takka Eertiraatti, takka Keeniyaatti, takka Wallaggatti, takka Gujiitti, takka Booranatti miila qullaa lafa deema shabaxee kaatee marroon. Afaan keetiin marroo eessa jirta reen jedhamu. Marroon nama meeqa irratti tarkaanfii fudhatee qabeenya diinaa meeqa irratti tarkaanfii fudhatee isa kana seenaadhaaf dhiisna. Gabbaanee hin dubbannu. Marroonis gabbee hin dubbatu. Anis gadi been dubbadhu hin beenna garuu. Maalti beetti gadheen bakka dhiirri oolu jedhe. Maalti beetti gadheen bakka dhiirri oolu jedhe. Afaan ittiin dubbattu hin qabdu marrootti. Marroo bakka wayii dubbachuu gootu hin ta'in. Wal taajjabna maal taata yaajamaa waggaa tokko dura maalichaa baatan. Maal jechaa baateeti waggaa tokkoon irraa waggaa 2 irraa maalichaa turte. Lola dhufuuf deemaa. Biyya diigamuuf deemaa. Qawween nu barbaachisaa. Lakkisaa qawwee kana ni kinaa. Lakkisaa ijoollee jabaadhaa. Lakkisaa namtichi kun nama tolu miti. Viidiyoo koo ol deemaa ilaala. Ol deemaati viidiyoo waggaa 2 irraa dubbadde. Ol deebiyaati ilaala. Yaa. Arra garuu ani warra kaleessa akkas jedhes qeeqaan jiruan. Hin qeequ noo. Namni baay'een dogoggoreera sana qeequutti hin jiru. Arra garuu kara kana qabsaa'ii kara kana kaleessa qileena buuste irra akkamittiin karatti deemaan jette irra deema. Isa kaleessa qileena buuste kotta harkansi qabaanaan jette akka ijoollee daa'imaa qileetti gannanatte namoota baay'ee qileetti natte namoonni arra mana hidhaa jiran sababii isin goyyomsitaniif. Bilisoomneerraa kana booda qawween hin barbaachisu kana booda akkana jettanii gaafa wayyaaneen aangoorra turte sirriittan beeka nama 24,000 mana hidhaa ture gaafa wayyaanee. Arra garuu nama 100,000 mana hidhaa jira. Nama 100,000 Itoophiyaa diimokiraatoftu hin barbaannu. Hin barbaannu Itoophiyaa diimokiraatoftu. Biyya Oromiyaa jedhamu ijaarrachuu barbaanna. Biyya gadaadhaan bultu, biyya duudhaa qabdu, biyya afaan qabdu, biyya daangaa biyyootaa qabdu. Ollaa Keeniyaa kan taate, ollaa Soomaaliyaa kan taate, ollaa Tigraay kan taate, ollaa Amaaraa, ollaa Affaar kan taate biyya akkasii ijaarrachuu barbaanna. Kana kaayyoo marrootu. Kaayyoon koos kana. Ati Abiyyi masti goodha qabsoon kee. No, kan koo Abiyyi masti goo miti.
miti hinko Abiyyi masti go'ee nama kan biraa immoo fiduu isa sanaaf immoo ati masti go'ee sichi waggaa 150 kan biraa yeroon ittiin diinaan masti go'a abalu naa kottu ittiin jedhuun qabu. Haayile Sillaasee masti go'enne nama hundumaa fixee dargiin obboloota keenya fixee Tafarii Bantiifaa warra yeroo sana qabsa'aa turan namoota meeqaaf meeqatti gabbarreetu dargii achirra finne dargiin achirra dhufe. Wayyaaniin hin dhufe. Wayyaaniin gaafa dhufu akkuma irra Jawaariin goyyomsan kana leencoo lataa goyyomsanii sossobanii leencoo lataa sossobanii maallaqaan miti baay'ee zoe. Jawaaris maallaqa fudhatee miti leencoonis maallaqa fudhatee miti. In goyyomsanii qilee buusan lachuu isaanii. Leencoo lataa mallasaan goyyomsee qilee buuse. Abiyyi Jawaariin sossobee qilee buuse. Waggaa meeqaaf itti daballee goyyomnure? Itoophiyaa Dimookiraatessinaatti waggaa meeqa ijoollee keenya gabbarru? Waggaa meeqaaf gabbarru barbaadu itti fuftanii? Waggaa meeqaaf? Hin dandeessu. Akka ittiin itti fufamaniif dandeessu. Nama komannu hin qabnu. Burjaaja'uu qabsoo Oromootti, karaatti hafuu qabsoo Oromootti, dhumaatii ijoollee Oromootti nama komannu hin qabnu. Ofii keenya komanna. Tokkoon keessan ofii keessan komadha. Tokkoon kee qorii gola kee ilaali. Tokkoon kee. Yoo dogoggora kaleessaa irraan barannu teessichi waggaa 100 ammas dhaloota kaffalaa deemna. Itoophiyaan Dimookiraatoftu hin jirtu. Waggaa lamaan irraan dubbadhe. Do you want to support for Marroo? In barbaaddaa Marroo deggeru. In barbaaddaa Goolicha Dhengee deggeru. In barbaaddaa Jaal Sanyii deggeru. In barbaaddaa Jaal Bobbaasiin deggeru in barbaaddaa. Go ahead. Kallattiidhaan isaaniin qunnamiitii isaaniin deggere. In barbaaddu dhiisi manatti galii taa'e. Nama waggaa 17 bosona ture amileettiin itti dubbattu hin qabdu obboleessa ko. Anas taa'ee Awurooppaa keessaa waan hin barbaade nyaachaa, hoteela hin barbaade deemaa, xiyyaara hin barbaade yaabbachaa, barnoota hin barbaade yuunivarsiitii hin barbaade itti barachaa nama waggaa 17 naaf jecha bosona keessa jooruun amileen ittiin gadi ba'ee meerree qawween kee sanuu qawwee irraa hiikaa jechaadha. Amilee akkasii hin qabu. Hin qabdu. Hin qabnu. Hin qabdan. Naamani. Hin qabdan. Baay'ee nama dhiba. Kadiroo Elemoo. I am sure video kana ilaalaa jirta. Akkaawuntii kan biraadhaan video kana ilaalaa jirta. Don't do the same mistake again, my brother. Yeah. Dogoggoruu hin qabne dogoggorte boleesso. Arra miti akka ta'e abaa'oon jaallanne duruma beenna. Arra miti. Jibbaan ati abaa'oo irraa qabdu kan duriiti kan dulloome. Haa ta'uutii garuu yeroo ammaatti abaa'oo miti kamaal galchuu sadeen gaddaa biyyiin nan deggera jedheeyyuu kamaal galchuu hin tuqinaa yeroo kanatti. In tuqinaa kamaal galchuu yeroo kanatti. Yerootti kamaalii fi abaluu fi marroo fi jinnii jennu tun ta'in yerootti dhaaba biltsiginnaa jedhamu kana kuffisneetti Oromiyaa ijaaruudhaaf deemnudha. Yeroo kanatti gadi baatee maa jaalmarroon akkana godhe jetta taanaan inni tokkos gadi ba'ee kamaalta akkana godhe jetta taanaan inni tokkos gadi ba'ee Jawaarii fi Baqqalee akkana nu godhe jedha taanaan qabsoon keenya fuulduratti hin tarkaanfatu. Sittan imaana dhagee obboleessa ko. Yoo ergama biltsiginnaa baatteen deemtu ta'e Kadiroo Elemoo ergama biltsiginnaa baattee deemta yoo ta'e go ahead. We will find you every single day si arganna waan itti hojjettu. Garuu yoo ergama biltsiginnaa miti taate yoo farda biltsiginnaa miti taate lammata marroon eessa jira abaa'oon eessa jira gabbaateen dhukaas ture guyyaatti abaa'oo irra saasamii akka dhukaasu sitti himnu sa'aatii 24 utuu gargar hin citin dhukaasa jira. Sa'aatii 24 miidiyaan sirka jira hordofi sa'aatii 24 Boorana hordofi Gujii hordofi Wallagga hordofi Ilubbaa Booriin hordofi Beddellee hordofi Jimmaa keessa hordofi Shawaa keessa hordofi bakka akkasii waraana akkasii hoogganaa akkasii siin jechuu hin danda'u. Atis Oromoodha. Tokkoon keenya responsibility qabna itti gaafatamummaa qabna tokkoon keenya. Hordofi yoo beekuu barbaadde waan adii waan lafa jiru. Fincaa keessatti maaltu ta'a ole kaleessa guyyaa kaleessa dheengadda miti kaleessa guyyaa kaleessa fincaa faabrikaa fincaa keessatti bakka sukkaaratti oomishanitti maaltu ta'a ole guyyaa kaleessa. Do you know this? Mootuma dhaga'uun barbaaddu
utuu argitu arguun barbaaddu maaltu ta'a oole eenyu godhe waan sana. Beegiitti maaltu ture Dambidollootti maaltu ture kaleessa guyyaa kaleessa tokko tokkoon sitti mun barbaadu an I don't want to tell you the details. Kadiroo Elemoo ati miidiyaa irra hojjetta miidiyaa irra ooltaa odoo fi bira ga'i as ol baatee maal godhiree marroon maal godhiree meerree marroon keenya jedhini. I don't want to tell you the details about marroo sitti mun barbaadu sharfee tokko sitti mun barbaadu maaliif hin jaallattu marroo hin jaallattu hedduu marroo jibbita. Marroo jibbuun mirga keeti. Daawud Ibsaa jibbuun mirga keeti. Mararaa Guddinaa jibbuun mirga keeti. Abbaa barbaadde faarsuun mirga keeti. Garuu yeroo ammaa kanatti marroon meerree Kamaal meerree Junaddiin meerree yerootti jennu miti yeroo isaatu. My brother kanan sitti machuu barbaadeeti waan kanallee fayyadamuu dhiiseera normaalii beedduu waggoota lamaan kana waan dubbadhira deebi'ee dubbachuu waan hin barbaanneef dubbachaan bee waggaa lamaan kana amma faana gokutti ni yaabe waan kana nu mudachuuf deema lakkisaa namtichi kun yeeyyiidha jechaan bee waggaa lamaan kana kanaaf amma irra deebi'ee dubbadhee irra deebi'ee dubbachuu dhiisee it's nothing takkaleen injiru lammaan injiru xayyibaan injirtu diraamaa kan biraallee ittiin hojjechuudhaaf kana gochuu danda'u. Torbee tokko yookaan ji'a tokko booda Shimallis Abdiisaa injiru sana booda yookaan Taayyeetu dhufa yookaan immoo Hangaasaa Ibraahim illee gochuu danda'u pirezidaantii Oromiyaa. Believe me opinion kana fa'aa gochuu dandeessin gootu jettanii yaadina. Hangaasaa Ibraahim illee pirezidaantii Oromiyaa si gochuu danda'u. Gaaf sana snaayiperiidhaan kallattiin si funaana tokko tokko kee. Snaayiperiin. Wallaggatti nafxanyaan nama ajjeesu hin jiru. Hin danda'u. Amilee isaas hin qabu, humna isaas hin qabu, dandeettii isaas hin qabu, qawwee isaas hin qabu. Maaliif waan jirutu jira ka Gujii keessatti nafxanyaan si ajjeesu hin jiru. Fardatti meeshaa isaa guurratee konkolaataatti guurratee keessaa deemaa jira. Bakka kan biraatti garuu utuu waraanni iyyuu si biraan ga'een ollaa si ajjeesaa jira. Ollaatu gadi ba'ee alaabaa Minilik sana qabatee alaabaan miyyee si keessa buusaa jira. Maaliif? Biyya qawweedhaan garboometi diimokiraasiidhaan kottaa walammannaa nuti ilmaan abbaa gadaatii nuti hammattoota jettanii biyya qawween garboome biyya akaakayyuu keenya ajjeese biyya akaakilii keenya ajjeese biyya abbaa keenya ajjeese biyya nuun nu ajjeese nuun itti waan meeqa taane ani lafaa kee miti waa'ee qabsoo Oromoo kanan dubbadhu. Dhandhameera hadhaa qabsoo Oromoo fannifamee argeeran. Kara deemtuu miti an. Kara deemtuu qabsoo Oromoo kan waggaa 2 irraa qabsoo Oromootti dhufee Oromummaa koo biyyan baatti bare miti. Tarii mana hidhaa cabseen dhufe to'a. Tarii mana hidhaa cabseen dhufe. Eegale yookaan iskoolaariin naa kennamee miti kanan dhufe. Eegale garuu warri iskoolaariidhaan dhuftanii fi warri akka tasaa dhuftan warra sitti dhuftanii nama riira nagaa ba'uufaa argitanii itti dabalamtanii Oromummaa keessan bartaniif waa'ee Oromummaa dubbachuu jalqabdanii please warra hadhaa dhandhamee as ga'e kanaatu madeessitan ta'e gaarii natti fakkaata. Marroon bari silaayona Oxford faatii barsiisa bari. Sammuudhaaf yoo ta'e yuunivarsiitii kiiloo 6 keessatti bari warra qayyabachiisaa turedha amma nageessoo oddoo dubeefaa kanaa eenyu kun Biraanuu Leenjisoofaa kanaa Taayyee Dandaafaa kana bar kan qayyabachiisaa ture marroodha beeki. Jiineesidha mucaan sun. Jiinees kanaaf fagootti beeka. Waan ati waggaa 50 irraa biran keenya inni gurbaan beeka tilmaame. Kanaaf ittiin himtu marroon daqiiqaa meeqatti magaalaatti ol beedhu kaasuu qabaa fi daqiiqaa meeqatti magaalaa irraa gad deebi'ee riphuu qabaa ittiin himtu ati. You are not really enough for that brother. Kadiroo Elemootiif an jechaa jira waan kana. Kadiroo Elemootiif. Ammas miiseejiin waggaa 2 irraa si dabarsan deebisee si dabarsa. Brother hin bilbilin. Miiseejiin waggaa 2 irraa si dabarsan deebisee siif dabarsan masi. Miiseejiin ani si dabarsu waraana marroo fi goolicha dhangeetiin hoogganamu kanatti dabalamtee Oromoodhaaf qabsaa'uun barbaadda. Jaalsanyiidhaan
jaalbubbaasiin hoogganamu kanatti dabalamtee Oromoodhaaf furmaata fiduu barbaadda. Welcome. Kottu wajjiniin hiriiriitti furmaata fidi Oromoodhaaf. Hin barbaaddu. Qobaa kee hiriiruu barbaadda. Waraana nadhii gammadaa jedhii Arsii keessatti ijaare. Go. Sana duwwaa si baasa. Qawwee duwwaatu si baasa. Waraana nadhii gammadaa jedhiiti maqaa nadhii gammadaatiin Arsii keessatti waraana ijaarradhu yoo maqaa kanas hin taane ta'e. Deemi. Yaa. Shawaa keessatti ijaarameera, Jimma keessatti ijaarameera, Harargee keessatti waraana ijaarraa abbaa gadaa, waraana Elemoo qilxuu jedhiitii waraana ijaari. Deemi. Deemi yaa ijaari. Akka ati loltu barbaanna, akka ati dubbattu, akka ati saba keef irree taatu, akka ati yeroo isaan nama 10 ajjeesan nama 5 ajjeesuu dandeessu kana duwwaa barbaanna. Namni dirqama gara marrootti dhufuu qabda, dirqama gara dabalisummaa Oromootti dhufuu qabda namni siin jedhu tokko iyyuu hin jiru. Yaa hin jiru. Garuu kan nuti siin jennu maal? Ciisteen du'inii falmadhu. Ciisteen du'inii falmadhu. Anaan immoo akkasitti qabsaa jechiin qabsaa asiin dhukaasa asiin hin dhukaasini asiin maal godhi asiin hin jedhin. Saantima tokko laanne abaa'uudhaaf. Isin beenna barre Jarmaniitii, Noorweeyitii, Kaanaadaatii eessaa warri laayivii haasoftan warri biyyan baa kanarraatii olii gad burrecha ooltanii guyyaa tokko dogoggortanii adda bilisummaa Oromootiif eeroo 10. This is 10 euro for example. Eeroo 10 this is 10 euro. Eeroo 10 dogoggortanii dogoggoraan adda bilisummaa Oromoof laattanii hin beektan. Illaan propagaandaadha. Akkasin itti illaannin isinitti hima. Maallaqa walitti qabdu. Maqaa fooshaan ta'e, maqaa maaliin ta'e, maallaqa walitti qabdu. Maallaqa sana namuma sanarraa walitti qabeetu abaluun hin amannum, abaluun hin shakkinaan, abaluun hin shakkina jettanii walluma keessaniitti afooshaadhaan maallaqa funaantu maallaqa sana namichuma keessantu fudhatee nyaata. Sirriittan beeka waan kana. Sirriittan beeka maallaqa namichuma isinirraa funaannateetu nyaatee ittiin gala. Sana booda warri dhugaa warri garraamiin maallaqa kana abaa'uudhaaf jedhanii maallaqa buusanii waan abaa'uun maallaqa isaanii nyaachaa jirutti fakkaata. Maallaqni cabduun tokko kan abaa'uu bira deemtee hin jirtu. Tokko kana. Lammatammoo miidiyaa irraatii abaa'uu gargaareera maal godheera warri jedhanii nagahee tokko nagahee cittuu tokko filadhaa kottaame. Mee namoonni gargaartan jirtu yaa namoonni hedduun jirtu namoonni miseensas taatanii dhaabbataatti gargaartan akka tasaa bakka walgahii hidhattanii warri gargaartan namoonni 100 namoonni 10 jirtu beekamaadha sun. Garuu warri adda bilisummaa Oromoo gargaaran I am sure 100% hin dubbatan gadi ba'anii. Hin dubbatan bagan gargaaree bagana nyaate yoo na nyaates jedhu. Ani sirriitti waan hin beekuufi. Warri gadi ba'ee Facebook irraa iyyu kun warra shilingii tokko eeroo 10 jechuun isaaniif baay'ee guddaadha. This is 10 euro. Eeroo 10 jechuun baay'ee guddaadha. Warra 10 sentii adda bilisummaa Oromoof kenneen beennetu abaa'oo gargaaree abaa'oo kana godhee akkas ta'ee meedaree birriin sitti kenne no illaanne dhibbatti illaanne. Yaa uummanni Eertiraa Isaayyaas Afwerqiitiin hin morma. Utuu Isaayyaas Afwerqiitiin mormuu garuu bilisummaa isaatiif Isaayyaas Afwerqiin wayyaa nafxanyaa nutti dhufuurra yookaan Tigree nutti dhufuurra jedhee waan yaaduuf Isaayyaas Afwerqii sana achitti immoo jabeeffata. Ji'aan waan argatan irraa Isaayyaas Afwerqiitiif maallaqa kaffalu warri Eertiraa. Oromo is not enough strong. Yeah. Kanaaf iyyuu ani yeroo kanatti waan kana dubbachuun anaaf salphina. Garuu Kadiroo Elemoo waan dubbateefan dubbadhe my brother Kadiroo Elemoo obboleessa koo quxisuudha jettee nan tuffatini wanti kun nu gaaga'a. Diinni keenya guddaan shaarkii isin nutti fiddan isintu nutti fide shaarkii guddaa isin nutti fiddan ijoollee keenya nyaachaa jira. Yeroo shaarkii guddaan isin nutti fiddan ijoollee keenya nyaachaa jiru kanatti immoo gadi baatee waan hin taane hin dubbatin waan hin taane hin barreessin abaluu meedaree hin jedhin obboleessa koo yoo finyoo bittee manaa qabaatte gaafa hartu ittiin of ajjeesta. Waan biraa mitiin waan biraa dhiisi yoo finyoo bittee manaa qabaatte gaafa hartu ittiin of ajjeesta. Yoo finyoo bittee manaan qabdu ta'e gaafa hartu waan ittiin of ajjeestu hin qabdu. Kaleessa qawwee hin binne kaleessa biti siin jenne hin bitu jette bitanne nurraa eegsistee diinatti laatte arra meerree qawwee nuun jechuun maal qawwee bitee nutti laatte hin laanne. Isa bitanne iyyuu nama sossoobdanii jaarsummaatti baastanii qawwee namarraa funaantan arra meerree qawween jettee mormanuu qabuun maal gadi baate eessaa dhufteeti.
Amalee ittiin qawwee nama nu gaafattu hin qabdu. Dhugaa waaqayyoo amalee ittiin nu gaafattu hin qabdu. Kadiroo Elemoo folooyerii guddaa qabda. Dhageettii guddaa qabda. Waggaa 8 irraa maal akka hojjette sirriitti yaadadha. Akka sirriitti yaadadha. Sana duras maal akka hojjette sirriitti yaadadha. Isaan si tuquun barbaadu. Ammatti garuu ammatti mana qabsaa'ota Oromoo fi mana qabsoo Oromoo keessa naanna'uu dhiisiitii gara dudduuba kee mil'adhu. Nama baay'eetu du'aa jira. Har'a nama baay'eetu du'e. Kaleessa nama baay'eetu du'e. Dheengadda nama baay'eetu du'e. Hooggantoonni keenya mana hidhaa keessatti rakkachaa jiru, gadadamaa jiru. Eenyutu du'aa, eenyutu kana ta'a, gurra bakkeetti qabaa jirra, waaqa kadhachaa jirra. Yeroo Oromoon itti gadi ba'ee jedhee waaqa kadhatuu fi yeroo Oromoon itti maaloo maal taanuu jedheetti miixatu kanatti inni bosona keessaa qawweetumaa inni magaalaa keessaa miidiyaadhaan maalitti hiriira nagaatti karaarra bulaa jirru kanatti ati gadi baatee abaluu eessa jirattee mata duree kan biraa qabattee nu dhufuun diinummaa kee argisiisa. Dhiifama naa godhi. Kadiroo Elemoo, if you repeat the same mistake, you are enemy. Yoo dogoggora wal fakkaataa irra deebite boroftaan ati diinummaa qabda jechaadha. Diinummaa qabda jechaadha. Bakka Garbaa dogoggore, Jawaar dogoggore, warri kaanis dogoggoranii eeyyee namtichi seexanadha. Hunda isaanii goyyomsee jira. Hunda isaanii dogoggorsee jira. Amma warra kana waan sanaan insalti gochuu qabnaa? Qeequu qabnaa? Komachuu qabnaa? No! Hin dandeenyu. Yeroo isaas miti hundumtuu darbee jira. Yeroon itti wal gaafannu inni kaan darbee jira, inni kaan immoo hin geenye. Yeroon kun yerootti warra hidhamanii mana hidhaa jiran lubbuu isaanii baraarruufi. Yerootti biyya keenya akka isheen gaddan taane keessan seenneefi itti qabsoofnuufi qabsaa'ota warri jedhamnu yerootti wal jabeessinu dharraan kan hafe yeroo itti gadi baanee abaluu kana godhee meerri abaa'oonii meerri kamaal galchuu meerri juunaddiinii lammaatu muka fa yaabbatee xayyibaan mukarraa kuftee yerootti jennu miti obboleessa. Kanaaf Kadiroo Elemoo, this is my message. Yoo lakkii sirraan fudhadhu ani erga quxusuu yookaan immoo erga daa'imaa na caalta nan beeka waan baay'eedhaan na caalta waan tokko lama miti akkan gafaatti asii ol sitti haasa'uu kootiif uummata Oromoon dhiifama gaafadha. Garuu utuu wal ilaallu dogoggora keessatti wal dhiisne rakkoo isatti aanuuf uummata keenya saaxiluu immoo dhaabbadhee ilaaluu hin danda'u. Kanaafidha kan hin dubbadhe. Abiyyi kaleessas diina keenya waggaa 27 irraati diina keenya ture. Ammas diina keenya, boris diina keenya. Biyyi Itoophiyaa jedhamu kun kaleessas diina keenya ture. Ammas diina keenya ta'ee ijoollee keenya ajjeesaa jira. Sichis gara fuula duraatti diina keenya ta'ee ijoollee keenya ajjeesaatti fufa waan ta'eef biyya Oromiyaa jedhamtu jaarrachuu barbaanna. Kana keessatti immoo qabsaa'ota Oromoo waliin mormuudhaaf jedhanii dhuunfaa mataa isaaniitiif jedhanii Oromoo garbummaa sichi waggaa 150 jalatti hidhan ofirratti ilaaluu fi saggoo irratti baadhannee akka jaartii dhadhaqa keessa qoraan baattee deemtutti kufaa ka'aa yerootti deemnu hin qabnu. Lubbuu gati jabeessa. Qaalii jettu baay'een keessan. Qaalii jechuun afaan Arabaati. Lubbuu gati jabeessa baay'ee kaffallee ammas lubbuu gati jabeessa baay'ee kaffaluudhaaf deemna. Namoota baay'eetu mana hidhaa keessatti nu jalaa dhukkubsatee jira. Namoota baay'ee summii nu jalaa waraanuudhaaf jedhu. Namoota baay'ee koronaa nu jalaa qabsiisuudhaaf jedhu. Namoota baay'ee akka ija keenyaatti ilaallu abalu hin jedhu maqaa namaa tokko tokkoon dha'uun barbaadu namoota nuti akka ija keenyaatti ilaallu nu jalaati ajjeesuudhaaf jedhu. Namoota nu akka ija keenyaatti ilaallu kan ammoo achi keessaa baasuudhaaf kan bosona jirus bosona keessaa ol haafuuf. Isin warri feesbuukii irraa hafuuftan kunis feesbuukii irraa hafuufa. Kan dippiloomaatiikii taanee biyyan baa kanarraa waan garaagaraa hojjennus kara sanatti hafuufnu. Namni hundumtuu kara dandee